Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos keessin jaallatu hundumti keessan akkam jirtu. Araarsummaan haadha keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam, eegumsi ergamootaa, kadhannaan qulqulloota toloota duuka bootaa hunduma keenya faanaa ta'u, hunduma keessan faanaa ta'u. Ameen. Gaarii hojjechuun gaariidha. Gaarummaan nuti biyya lafaarratti hojjennu samiirratti mindaa ta'ee nuuf kaffala. Kanaaf hundi keenya gaarummaa hojjennu. Nama tokko gara chaayinaalii kanaatti fiddanii sagalee Waaqayyoo akka baratu gochuun keessan gaarummaa hojjechuu keessani. Kanaafiyyuu Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos 99 oomaa ergamootaa gurmuu ergamootaa dhiisee nama tokko kan ta'e kan badee ture Addaamin barbaaduu deeme. Addaam keessa ala Addaam hundumti sanyii Addaam hundumti waan jiraniif. Kanaaf nama tokko gara chaayinaalii kanaatti fiddanii sagalee Waaqayyoo akka baratu taasisuun keessan maatii isa booddee jiru hunda gara kanaatti fiduu keessan. Kanaafiyyuu nama tokko fiddaniitu taanan gaarii hojjettaniitu. Hin finne yoo ta'e garuu gaarummaa hojjechuudhaaf akka fiddan isin affeerraa. Qophiin keenya guyyaa har'aa yeroo darbee waa'ee ani xalaa irratti barnoota bal'aa waliin ilaallee turre kutaa lammaffaa guyyaa har'aa kana itti fufnaa. Waaqayyoon hunduma keenya faanaa ta'u. Afurri ayinee xilaa maal jechuu akka ta'e ayinee xilaa yookiin golgaa ijaa kan jedhamu jireenya mucaa namaa keessatti akkamittiin akka inni nama jeequu danda'uu fi amaloota ayinee xilaa keessaa muraasa yeroo darbee waliin ilaalle. Isin yaadachiisuudhaaf amaloota isaa keessaa xiqqaadhaa hanga guddaatti fincaan siree irratti fincoosisuu fi dhansaa godhachuudhaaf jecha kan inni gochaa ture afurri hamaan kun jireenya mucaa namaa keessatti rakkoo guddaa akka ta'e waliin ilaaluun keenya hin yaadatama. Guyyaa har'aa kana immoo kutaa lammaffaa amaloota ayinee xilaa keessaa furra ayinee xilaa jireenya mucaa namaa keessatti maal raawwataa kan jedhu waliin ilaallaa. Hanga xumura qophii keenyatti akka nu hordoftan isin affeeraa. Kutaa tokkoffaa booddeetti deebitanii waa'ee ayinee xilaa yoo ilaaltan sirriitti hundeerraa akka isinii galu abdii qabna. Ayinee xilaan egaa jireenya mucaa namaa keessatti gochaan inni raawwatu, miidhaan inni geessisu inni lammaffaan kan inni godhu keessaa inni tokko hiriyaa qabachuudhaan dura jechuudha. Namoonni yommuu hiriyaa jaalala isaanii qabatan yookiin gaa'ela hundeessuuf yommuu deeman rakkoowwan guddaa karaalee isaan ittiin addaan ba'anii fi gaa'elli isaanii akka hin milkoofneef Waaqayyoon birattis akka inni fudhataman argannee fi gochaan inni godhuu fi hojiin diinummaa inni hojjetu hedduu kan nama gaddisiisudha. Kaayyoon yookiin hojiin ayinee xilaa yookiin golgaa ijaa kun inni guddaan namoota jaalala gidduu isaanii jiru balleessuu, gargar baasuu fi gargar fageessuu, kansaa godhachuu fi Waaqayyoorraan addaan baasuu, lubbuun isaa gara si'oolitti akka deemtuu fi dhumarratti akka itti murteeffamuu fi haala kan mijeessudha jechuudha. Kutaa lammaffaa amaloota ayinee xilaa jedhamu kana keessatti egaa waan baay'ee baranna. Waan baay'ee hubanna waan ta'eef tokko tokkootiin itti seennee ilaaluun nu barbaachisa. Hiriyaa qabachuun yommuu danda'amutti walitti bu'iinsi akka uumamu ni taasisa. Namoonni gaafa hiriyaa qabatan yookiin gaa'elaaf jecha gaafa isaan filannoo taasisan filachuu isaaniitiin dursas erga filataniis gaa'elli isaanii sun akka ittiin fufneef yaadni isaanii sun akka isaaniif galma hin geenye fi gidduu isaaniitti yaada garaagaraa kaasuudhaan garaagarummaa yaadaa uuma. Isaanis namoota baay'ee filannoo akka isaan uuman taasisa. Filannoon isaan uuman kunis egaa kun hin taatu yookiin immoo innis kun hin ta'u akka isheen jettuuf yookiin akka inni jedhuuf filannoo yaadaa sammuu isaanii keessatti uuma. Kana keessatti egaa kun hin taatu jechisiisuudhaan nama sana tuffachiisaa jechuudha. Akkamittiin nama sana tuffachiisa? Namni sun gaa'ela kanaaf naaf hin taatu. Jireenya kiyya keessatti namni kun adeemsa nani deemuu danda'u nafaan hin deemtu jechisiisuu eegala. Waa'ee nama sanarraa hubachuu caala namoota waa'ee nama sanaa beekan barbaaduudhaan waa'ee nama sanaa akka isaan itti himanii fi ni taasisa. Ergasiitiin booddee
namni kun nama akkasii ture seenaan isaa seenaa xuraa nama akkasii nama jireenyi isaa hin barbaachis jireenya barbaachisaa keessa hin turre waan ta'eef namni kun otoo sitti hafee sii wayya jechisiisuudhaan namoota irra bulee jireenyi jaahilummaa fi jireenyi jaalala isaanii akka isaan ittiin fufne garaagarummaa yaadaa uuma. Tuffachiisuudhaan yeroo gaarii isaan jaalalaa fi gaa'ilaadhaaf qaban akka jala darbu gochuudhaan abaluu hin fuudhu abaluu hin heerumtu jechisiisuudhaan jireenya isaanii keessatti akka isaan hin heerumu akka isaan hin fuuneef jireenya isaanii keessatti egaa yeroo baay'ee gaaffii uumaa jechuudha. Namoonni waa'ee isaanii akka isaan haasa'an namoonni yeroo baay'ee waa'ee isaanii akka odeessan abaluun amma ammaatti kan hin fuune ekeleen amma ammaatti kan isheen hin heerumneef maalirraa kan ka'edha jedhanii namoonni yeroo hunda waa'ee nama sanaa akka haasa'aniif akka dhiphatanii rakkoo guddaa qabdi isheen inni rakkoo guddaa qaba akka jedhanii namoonni yeroo hunda waa'ee isaa haasa'an ni taasisa. Akka qubatti qaban akka itti kolfan kan taasisu keessaa isa tokkodha jechuudha. Osoo hin fuudhin yookiin hin heerumin hanga dullummaatti yookiin immoo hanga umuriin jireenya gaa'ilummaa isaanii amma darbutti tursiisuudhaan jireenya hir'uu akka isaan jiraatan taasisu jechuudha. Keessumattuu dubartoonni umuriin dhala dhabummaa isaanii yookiin dhala argachuu isaanii akka darbuuf umurii dhala argachuu isaanii haala hin taaneen jireenya hir'uu akka isaan dabarsaniif kan tursiisudha. Erga tursiiseetiin booda jireenya isaanii keessatti mucaa akkan argan abbaa manaa isaanii wajjin akka isaan jaalalaan wajjin hin jiran abbaan manaa isaanis immoo akka ishee abbaan manaa ishees immoo akka ishee tuffatu ishee dhiises immoo dhala barbaachaaf akka nama biraa yookiin dubartii biraa bira deemu filannoo akka inni baay'isu kan taasisuu fi jireenya isaanii keessatti akka isaan waliin galle kan taasisu afurri kun afura ayinii xilaati jechuudha. Keessumattuu ayinii xilaan sanyii yookiin immoo zaar ayinii xilaa kan jedhamu kun dubartoota kan qabu ayinii xilaa dhiiraati. Ayinii xilaan dubartoota irra taa'ee jiru kun ayinii xilaa dhiiraa jedhama. Sababiin inni ishee irra filatuufis inni guddaan jireenya ishee keessatti akka isheen gaa'ila hin dhaabbanne, akka isheen gaa'ila hin godhanne, akka isheen nama wajjin walitti hin dhufneef kan isaa taasifachuudhaan akka haadha manaa isaatti afurichi kan itti fayyadamuu fi jireenya hir'uu akka isheen jiraattu kan taasisu hojii afuuraa ayinii xilaati jechuudha. Umuriin jaalalaa fi gaa'ila ishee akka darbu gochuudhaan yeroon gaafa jala darbee akka isheen duubatti deebitee gaabbitu ani maseentuudha ani dhala hin qabu akka isheen of hin jettuu fi gadaantummaadhaan namoota gaditti akka isheen of ilaaltuu fi namoota birattis akka tuffatamoo taate akka isheen taatee jiraattu jireenya hir'uu itti agarsiisuudhaan ishee jireenya ishee keessatti jeequmsa kan uumu jechuudha. Umuriin argachuu ishee akka jala darbu ergasiin booddee immoo jireenya gaabbii keessa akka isheen jiraattu kan taasisuuf dhiironnis jireenya ishee keessatti akka ishee wajjin gaa'ila hin raawwanneef kan dhooru kan daangessu jechuudha. Afurri ayinii xilaa yookiin immoo zaar ayinii xilaan dhiirarra jiru immoo kan dubartiiti. Jireenya isaa keessatti immoo akka inni gaa'ila hin dhaabbanne umurii jireenya jaalalaa fi gaa'ilaa isaa akka jala darbuuf namoota birattis inni hin fuudhu jedhamee akka tuffatamuuf umurii isaa keessatti gaabbiidhaan akka inni jiraatuu fi yeroo hunda jireenyi hir'uu akka itti mul'atu ani maal kiyyaafan hojjedhaa dhala hin qabu mana hin qabu mala hin qabu jedhee akka inni yaaduu fi jireenya isaa keessatti yeroo hunda aariidhaan akka jireenya isaa dabarsuu fi kan taasisu dursee yaada isaa tilmaamee kan qabu afuura hamaadha jechuudha. Ijoollee Waaqayyoo asirratti hubachuu kan qabu osoo hin fuudhin yookiis immoo osoo hin heerumin hiriyaa jaalalaa qabachuun yommuu danda'amutti haala gaarii gaa'ilaa fi yeroo walitti dhufeenyaa isaan qaban walitti buusuudhaan qo'i kun naaf hin taatu qo'i kun naaf hin ta'u jedhanii yeroo isaanii akka isaan dabarsanii fi boru jireenya hir'uu jireenya gammachuu hin taane akka isaan jiraatanii fi jireenya gaabbii akka isaan jiraatan kan taasisu ta'uu isaati. Walitti bu'iinsa muudhaan qo'i wal qoranna
walitti dhufeenya isaanii keessatti qo'i wal qorannaa, qo'i wal hubannaa akka isaan jedhan kan taasisu. Jireenya isaanii keessatti akka isaan yeroo isaanii guban, yeroo isaanii akka isaan dabarsan kan taasisudha jechuudha. Wal hubannaa, wal qorannaa jechuudhaan jaalalaa fi umurii jireenya isaaniidhaaf qaban yeroodhaaf akka isaan dabarsan kan godhuu fi waan baay'ee guddaa ta'eef wal barbaadanii jireenya gara fuulduraatti wajjin jiraachuu danda'an jireenyi gaa'elaa isaa guddaadhaaf wal barbaadanii waan xiqqoodhaaf jecha garuu jireenyi isaanii akka diigamu sababa xiqqoodhaaf jecha akka isaan gargar fagaatan akka isaan gargar ba'an kan taasisu qo'itti yaadaa wal qorannaa adeemsa jiru hunduma wal hubannaa akka isaan jedhanii fi waa'ee walii isaanii wajjin haasa'uu irra darbanii ollaa isaanii kan jiranii fi namoota isaan beekan akka qoratan seenaan isaan qoratan sun immoo seenaa badaa akka ta'uuf dursee haala kan mijeessuu fi jireenya isaanii keessatti jireenya hir'uu akka isaan dabarsan kan taasisudha jechuudha. Yommuu wal qoratan keessatti yommuu yeroo akkanaa dabarsan kana keessatti immoo inni bar akkasidha. Inni kaleessa seenansaa akkas ture, ishiin kaleessa seenansaa akkas ture jechuudhaan waa'ee isaas namoonni akka isaanii fi jireenya walitti dhufeenyi jaalalaa fi gaa'elaaf isaan yaadan akka jalaa fashalaa'u dursee kan tilmaamuu fi kan taasisu jechuudha. Inni biraan egaa yeroo hundaa ayini xilaan yookiin zaar ayini xilaan kun kan isheen teessu sammuudha yookiin adda gubbaa teessi jechuudha. Maaliif adda filatti maaliif adda gubbaa teessi yookiin ta'a jennee gaafa laallu yeroo hundaa kaayyoo namoonni karoorsan kaayyoo namoonni yaadan karoora namoonni karoorsan dursee beekuudhaan dursuudhaan waan sana jalaa balleessuudhaaf yaada hundaa ol kan ta'e sammuu isaa qabatti jechuudha. Kanaan booddee wanta namtichi yaadu sana adeemsa namtichi jireenya isaa keessatti yaadu sana jalaa hir'isuudhaaf jireenya foonumaa qofa akka inni jiraatuuf jireenya hir'uu akka inni jiraatuuf taasisuudhaaf dursitee sammuu qabatti jechuudha. Foon irra darbitee immoo egaa ija irra darbitee laphee irra darbitee sammuurra yeroo teessu baay'ee ulfaata. Jalqaba jireenya foonii keessadha kan ishee seentu. Jireenya foonii kana keessatti haala mijataa gaafa argattu namtichi kadhannaa hin qabu yoo ta'e, tsoomee hin qabu yoo ta'e, sigdanni mana isaa keessa hin jiru yoo ta'e, akkaataan waaqayyotti amanuusaa hir'ina qaba yoo ta'ee fi amantii guutuu hin qabu taanaan garaa ija namichaatti darbiti. Ija golguu, waan gaarii jalaa dhoksuu, waaqayyotti akka inni hin dhiyaanne daangessuu, waliigalteef walitti dhufeenyi inni waaqayyoon wajjin hin qabu, kadhannaansaa, tajaajilli nama sanaa, kadhannaaf tsoomni nama sanaa, sigdanni nama sanaa, jabinni amantaa inni qabu akka inni addaan cituu fi walirraa fageenyi akka waaqayyoof isa gidduutti uumamu kan taasisudha jechuudha. Isaan booddee gara sammuutti darba. Gara sammuutti darbeera jechuun waan namtichi yaadu sun hundumayyuu to'achuu danda'a jechuudha. Kan karoora baasu sarara taa'ee sana waan gaarii namtichi gaafa yaadu waan gaarii jalaa balleessaa. Karoora gaarii gaafa inni baasu karoora gaarii isaa jalaa balleessaa. Amantaa isaatti cimuudhaaf namtichi innaa yaadu akka inni amantaa isaarraa kufuu taasisaa. Akka inni shakku taasisaa. Sammuu isaa illiinaa isaa qabateera waan ta'eef baay'ee ulfaataa jechuudha. Namtichi yommuu kana murteessuu hin danda'u, waan yaade sana raawwachuu hin danda'u, waan yaade sana gochaatti hiikuu hin danda'u jechuudha. Yoo dandaa'esse yaada ayina xilaatiin malee yaaduu hin danda'u jechuudha. Yaadayyuu yoo ta'e, murteessayyuu yoo ta'e, murtii isaa murtii kallattii waaqayyotti nama geessu osoo hin taane, murtii namtichi sammuu isaatiin yaadee murteessu osoo hin taane, murtiin inni murteessu murtii hafuurichaa maa sana fayyadamuudhaan jechuudha kan inni murteessu. Sababiin isaas ani hafuura beekumsaati, hafuura waan hundaati jettee waan yaaddu fedha jechuudha. Ayini xilaan yeroo hunda kan isheen akkana gootu. Hafuura ayini xilaan kun ani jireenya isaa keessatti kanadha jettee waan murteessitee kallattii kanaan yaadduuf dursitee namtichi akka inni hin yaadne kan taasistuuf jechuudha. Egaa namoonni abishoo dhugan waliigaltee ayini xilaa wajjin taasisan keessatti tokkodha. Fakkeenyaaf abishoo kan jedhamu jiraachuu. Abishoon kun hafuura hamaadhaan beekumsi akka argatan, huqati akka isaan argatan, beekumsa akka isaaniif dabalamu karaa hafuura kanaatiin waliigaltee kan taasisan namoonni hafuura sana fayyadaman immoo beekumsa kan ittiin beekan jechuudha.
kun yeroo baay'ee kan inni mul'atu mana amantaa keessatti mul'ata. Kan akka dabtaraa, kan akka margiitota warra jedhaman irratti afurra akka kanaa yeroo baay'ee waliigaltee kan taasisan isaan. Qinee shamaddaruudhaaf yookiin immoo qinee sammuutti guurrachuudhaaf, kitaaba malee dubbisuudhaaf, namoota fuulduratti mogos yookiin immoo kabajaa argachuudhaaf kan isaan afura kana fayyadamanii abishoo dhugan jechuudha. Kanaaf walumaa galatti egaa hojiin afuraa inni xilaa yookiin golgaa ijaa kun jireenya mucaa namaa keessatti hundumtuu guutee akkan argamneef waan hundumayyuu ikoonomiidhaan haa ta'u, jireenya foonummaatiin haa ta'u, jireenya afuratiin haa ta'u, diinagdeedhaan haa ta'u, kallattii hundumaatiin karaa jaalala namaa ollummaadhaan haa ta'u, jireenyi isaanii hir'uu ta'e akka inni itti mul'atuu fi namoota gadi akka ta'anitti akka isaan yaadan hir'ina jireenya isaanii qofa kan itti agarsiistuu fi Waaqayyo wajjin akka isaan waliin galle, Waaqayyo wajjin akka isaan tokko hin taane kan dhorkitu yookiin immoo faallaa kanaa kan ta'e jireenya isaanii keessatti beekumsa xiqqoo yoo qabaatan akka waan guddaa beekanitti waan hundumtu addunyaan kun hundumtus akka waan kan isaanii ta'etti tibiitiidhaan yaada isaanii keessa seenuudhaan namoota wajjin jaalalaan akka isaan hin jiraanne kan gootudha jechuudha. Mee jireenya kana keessatti ijoollee Waaqayyo tokkoon keessan jireenya keessan yoo laaltan maal fakkaanna jireenya kana keessatti? Akkaataa kanaan jireenya kiyya keessatti immoo maaltu mul'ata? Irrinni maaltu mul'ata jettanii yoo yaaddan jireenya keessan keessatti waa baay'ee hubachuu dandeessu jechuudha. Maatii irratti ba'aa fe'uudhaan jechuudha. Qabeenya fi ilaalcha irratti dhiibbaa fiduudhaan firaa fi ollaa gidduutti jaalalli akka hin argamne taasisuudhaan biyya irratti nagaan akka hin argamne taasisuudhaaf namoonni akka isaan wal dadhabsiisan akka isaan wal nuffan jaalalli tokkummaan gidduu isaanitti akka hin argamne kan taasistu jechuudha. Afurri kun jechuudha. Karaa baay'eedhaan jireenya hawaasummaa keessatti ollaa gidduutti abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti mana maatii tokko yookiin immoo maatii mana tokko keessa jiraatan gidduutti illee jaalalli tokkummaa fi ilaalchi tokkummaa akka hin jiraanne garaagarummaan akka uumamu kan gootu afura badaadha jechuudha. Afurri kun keessumattuu namoonni bareedinni isaanii namoota biratti beekamoo ta'an gufuu jireenya isaanii keessatti taasisuudha jechuudha. Hedduu fi dhiibbaa jireenya isaanii keessatti taasisu. Karaa hundaatiin jireenya isaanii marsuudhaan dallaa ta'uudhaan keessumattuu namoonni bifti isaanii bareedu irratti, bifti isaanii dinagdeen isaaniis ol kaata irratti karaa adda addaatiin jireenyi isaanii akka namootaa gadi ta'an gufuu jireenya isaanii keessatti baay'isuudha jechuudha. Yaada isaanii hatuudhaan jireenya isaanii guutuu akka isaan dhiphatan taasisuudhaan utoo isaaniif guutee jiruyyuu hir'ina qofa itti agarsiisuudhaan jireenya isaanii keessatti akka isaan dhiphatan, akka isaan yeroo hunda yaadan, akka isaan yeroo hunda gaddan, osoo nyaatanuu, osoo dhuganuu, osoo uffatanuu jireenya isaanii keessatti umtuu akka isaan itti hin bareedne, umtuu akka isaan itti waan jireenya jiraatan akka itti hin fakkaannetti jireenya gadaantummaa itti agarsiisuudhaan, jireenya hir'uu itti agarsiisuudhaan kan dhiphisu jechuudha. Sanyiidhaan, qabeenyaan, barumsaaf kan kana fakkaataniin jechuudha. Jireenya isaanii marsuudhaan jireenya isaanii keessatti dhiibbaa guddaa kan taasisu afura hamaadha jechuudha. Afurreen xilaa kun egaati kan isaan taasisan yaaduun dubartiin dhiiraaf kabaja, dhiirris isheef kabaja akka hin laanne, abbaan manaa manaaf kabaja akka hin laanne, haati manaa abbaa manaaf kabaja akka hin laanne, jireenya isaanii gidduutti jireenyi tokkummaa akka hin uumamne, jaalalli akka hin jiraanne, wal tuffachuun, wal kabajuun akka hin jirre akka jireenya isaanii gidduutti egaa garaagarummaa guddaa uumuudhaan jireenya isaanii hir'uu taasisee kan agarsiisu kan haala tuffiitiin jibbisiisuudhaan akka isaan dhiphatan gochuudhaan gaafii jaalalaa fi gaafii gaa'elaa fi isaaniif dhiyaate tuffachiisuun yeroo isaanii jalaa gubuun umurii isaanii jalaa fixuun waa'ee garaa fi foon isaanii qofa akka isaan yaadan taasistu jechuudha. Afurri kun jireenya tuffii abaluun maalidha? Abaluun ikileen maalidha jechuudhaan eenyumayyuu gootummaa itti agarsiisuudhaan gootni akka isaanii akka hin jirreetti miidhaginaanis yoo ta'e, bareedinaanis yoo ta'e, qabeenyaanis yoo ta'e namoonni isaanii akka hin ginneetti garuu hir'uu ta'anii osoo jiran akka waan guutuu ta'anitti itti agarsiisa jechuudha. Jireenya faallaa gaggaragarchuudhaan yeroo tokko jireenyi isaanii guutee osoo jiru hir'ina isaanii qofa itti agarsiisu. Yeroo tokko immoo isaanii guutee osoo jiru hir'ina isaanii itti agarsiisu. Yeroo tokko immoo otoo isaanii guutiin akka waan isaanii guutetti
hir'inni isaanii osoo jiru akka waan isaanii guutetti itti agarsiisuudhaan aanatu jira akka isaan jedhan humnaanis qabeenyaanis bu'aan hundaaniyyuu akka isaan of turaniif boonan akka isaan namoota biraatti uffatanii fi jireenya hir'uu qofa akka isaan dabarsan haala kan mijeessitudha jechuudha. Afurri kun gama biraatiin yoo ilaalle kana kan taasisan immoo Aynee Xilaa Budaa fi Zaariidha jechuudha. Kana yeroo hunda kan taasisan hojii kana keessatti kan hirmaatan immoo yeroo hunda Aynee Xilaa Budaa fi Zaarii jedhamu jechuudha. Zaar jechuun garaa haadhaa keessaa kan wajjin dhalatu jechuudha. Garaa haadhaa keessaa gadameessa haadha keessa buluudhaan kan wajjiniin dhalatu jechuudha. Zaar yookiin immoo sanyiidhaan dhalootaan hidda dhalootaatiin darbuudhaan kan dhufu jechuudha. Fakkeenyaaf haati tokko irratti namni hinaaffaa xonqolaatiin ta'uu danda'a, matatiidhaan ta'uu danda'a, jinniidhaan ta'uu danda'a, hafuura addaatiin namni qabame tokko inaaffaadhaan kan ka'e nama sanatti hafuura mata yookiin hafuura seexanaa kana ni erga jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha. Wanta akkasii mul'ata jechuudha. Hafuura kana namoonni akka aangoo irratti argatanii Waaqayyoon taasiseera. Namoonni mucaan nama hafuura kanarratti akka aangoo argannuuf akka hafuura sana abboomnuuf nuuf kennameera. Namoonni garuu isa kana dhiisanii karaa kamiitiin hafuura sana kan abbooman kan ajajan karaa hafuura hamaa kanaatiin hafuura hamaa ajaju jechuudha. Kana jechuun tolchuudhaaf osoo hin taane akka balleessuuf, akka inni jeequuf, jiraachisuuf osoo hin taane akka inni ajjeesuuf jireenya gadaantummaa namoonni sun akka jiraataniif inaaffaadhaan hafuura matatii jinnii xonqolaadhaan hafuura garaagaraatiin namni tokko namoota hafuura hamaan guutamanii jiran faana hariiroo uumee walii galee hafuura sana gara nama biraatti erga. Hafuurichi immoo namticha faana waan jiruuf kan walii galtee kana taasisan. Namticha ergu faanas hafuurichi waan jiruuf walii galtee kana kan isaan taasisuu danda'an sababa kanaaf jechuudha. Gaafa ergu fakkeenya dubartiin tokko garaatti baattee haa jennu. Dubartiin garaatti baattu kun egaa hafuurri sun itti ergameera jennu. Hafuura maalitti ergame? Hafuura budaa ta'uu danda'a, hafuura seexanaa ta'uu danda'a, hafuura matatii jinnii ta'uu danda'a. Hafuurri garaagaraa gaafa itti ergamu, hafuurri itti ergame sun hafuura budaa yoo ta'e, dubartiin garaatti baattu sun gaafa mucaa sana deessu hafuura sanyii yookiin zaarii ta'e wajjin dhalate jechuudha. Yookiin immoo Aynee Xilaa ta'e wajjin dhalate jechuudha. Karaa kanaatiin jireenya mucaa namaa qabata. Kanaan booddee darraboodhaan kadhannaan hin jiru yoo ta'e, sigdatiin hin jiru yoo ta'e, soomiin hin jiru yoo ta'e, jireenya isaanii keessatti darboodhaan namoota sana faana wajjin darbee jiraata jechuudha. Hafuurri seexanaa jechuudha haadha sana faana walii galee jireenya jijjiirame zaar manfas yookiis immoo hafuura sanyii ta'e wajjin ni dhalata jechuudha. Kanaaf nuti hafuura kana akka inni wajjin hin dhalanne akka inni adda citu gochuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanammoo addaan kutuu kan dandeenyu tokko kadhannaadhaan, sigdatiidhaan, soomiidhaan, tsabala deemuudhaan, Waaqayyotti amanuudhaan waan hundumaaniyyuu jireenya kiyya keessatti hin argamin maqaa Waaqayyootiin hidhuudhaan jechuudha. Hidhuu hin dandeenya ofirratti jireenya keenya keessatti hidhuu hin dandeenya hafuura kana. Fakkeenyaaf jireenya keenya keessatti nu dhukkuba yoo ta'e, mataa keenya nu dhukkuba yoo ta'e, jireenyi keenya hin jeeqama yoo ta'e, jireenya keenya keessa seentee kan nu rakkisaa jirtu hafuurri hamaan, hafuurri xonqolaa, hafuurri matatii, hafuurri shakkiin, hafuurri hundumtiyyuu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hidhame jennee hidhuu qabna jechuudha. Maqaa durbuu Maaramiitiin hidhame jennee hidhuu qabna. Maqaa qulqullootaatiin hidhame jennee hidhuu qabna jechuudha. Siidheera maqaa Sillaasiitiin hidhame yoo jennee hidhama jechuudha. Gama biraatiin immoo hafuura kana hidhuu kan dandeenyu mucaan garaatti baatamee jiru sun wajjin illee akka inni hin dhalanneef hafuurri sanyiidhaan darbitee dhufte hundumtiyyuu hafuurri zaarii yookiin hafuurri sanyii mucaa kana faana akka hin dhalanne gadameessa haadhaa keessa teessee akka hin dhalanneef maqaa Sillaasiitiin hidhame, maqaa Sillaasiitiin siidheera, maqaa Egzaaraabiitiin siidheera jennee hafuura sana maal gochuu danda'u nurra jiraata, hidhuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Inni biraan amaloota hafuurri Aynee Xilaa yookiin golgaa ijaa kun raawwatan yookiin taasisan keessaa immoo inni biraa yeroo dargaggummaa jaarsummaatti yookiin immoo dulluma fiduudhaan jechuudha. Yeroo dargaggummaatti dulluma fiduudhaan yookiin jaarsummaa fiduudhaan kan beekamu hafuura Aynee Xilaati jechuudha. Kana gaafa jennu namni tokko umurii isaa yoo ilaaltan xiqqoodha. Fuula isaa yoo ilaaltan garuu jaartii fakkaata. Harrii fiduudhaan hafuurri kun egaa dulluma kan fidu. Kanammoo maal godhee fida yoo jenne kun immoo egaa gogaa fuula kee namaa jechuudha. Gogaa fuula namaa goggogsuudhaan. Gogaan fuula namaa sun akka inni goggogu gochuudhaan jechuudha. Akka inni suntuuru gochuudhaan. Akka inni dulloomu gochuudhaan hafuurri kun jechuudha. Dargaggeessa kan ta'e jaarsa akka inni fakkaatu. Umurii isaa malee akka inni dulloomu. Umurii ishii malee akka isheen dulloomtu qaama isaa goggogsuudhaan jireenya isaa keessatti miidhaa kan gaggeessudha jechuudha. Kaayyoon inni kana godhuuf immoo maaliifi jireenya isaa keessatti namni tokko fakkeenyaa fi umurii isaa malee hin dullooma yoo ta'e
jireenya gaa'ilaa keessatti miidhaa guddaa irratti fida. Kana gaafa jennu isheen ikkoo jaartiidhaam akkamittiin ishii fuuta, inni ikkoo jaarsaam akkamitti heerumta akka jedhanii namoonni tuffatanii jireenya gaa'ilaa isaanii keessatti miidhaa fiduudhaaf kanani taasisa jechuudha. Umurii nama sanaa yoo gaafattan baay'ee xiqqoodha. Ani ikkoo umuriin kiyya xiqqoodha. Garuu maal ta'een akkas akkan ta'e hin beeku siniin jedhu namoonni akkas ta'an osoo gaafattan. Yookiin immoo hojiin sababii natti baay'atuuf hojii irraa kan ka'e ijoollummaa kiyya irraa kan haala gaariidhaan waan hin guddanneef sababii sanarraa kan ka'e fuulli kiyya akkas ta'e malee sun ture malee umurii kiyya malee hin dulloome malee ani ikkoo daa'imaan ture innaa siniin jedhan amanuu dadhabdu jechuudha. Sababiin isaa afurreen xilaa kun jireenya isaanii keessatti seene gogaa isaanii goggogseera, sunturseera, jireenyi gaa'ilaa isaanii, jireenyi biyya lafaarra isaanii ittiin jiraatan foonummaa isaaniis akka jalaa baduuf lubbuu isaaniis booddee jalaa balleessuudhaaf waan yaaduuf karoorsiif akkas taasisaa jechuudha. Namtichi umurii isaa waggaa muraasa ta'e fuulli isaa sunturee gaafa argitan kanarraa kan ka'e inni dolloomeera akkamittiin gaa'ila wajjin gaggeeffatu. Gama biraatiin immoo gaa'ila keessa iyyuu warri wajjin hin galan gaa'ila keessa wajjin galan yennaa jiran isheen ikkoo dulloomtetti isheen ikkoo na biratti dhaabbi isheen bareedu akkamittiin wajjin hin deema jedhee akka inni itti qaana'u taasisti yookiin immoo akka isheen itti qaanoftu taasisaa jechuudha afurri sun. Isaan booddee nama san irratti filannoo biraa akka isaan deeman jireenya ijaa akka isaan eegalan nama sana tuffatanii isheen dulloomtetti jedhanii kan biraa kan fuulli ishee bareedaa ta'e akka barbaadan. Dubartiinis immoo kan fuulli isaa bareedaa ta'e akka isheen barbaaduu fi jireenya isaanii keessatti dhiibbaa guddaa gaggeessaa jechuudha. Hojii kanaatiin jechuudha haadha manaa fi abbaa manaa karaa hin beekamneen jireenya isaanii keessatti addaan baqachiisa jireenya isaanii diigaa jechuudha. Afuronni ani xilaa dhiira keessa jirtu kun jechuudha zaara ani xilaa yoo taate ri'aan jaalalaa yookiin immoo ri'aan gaa'ilaa akka ittiin siqneef gochuudhaan yaada sammuu isaa baay'inaan hojjetan dadhabsiisuudhaan balleessuu ni dandeessi jechuudha. Fakkeenyaaf ani xilaan kun jechuudha dubartiirra kan jirtu dhiira yoo taate ani xilaan kun maal goote akka namni ittiin siqneef isheen kun dulloomtuudhaan isheen kun jaartiidhaan akkamittiin jireenya kiyya wajjin gaggeessuu danda'a jedhanii namoonni akka isaan baqataniif gooti. Akka namoonni irraa fagaataniif akka isheen gaa'ila irraa hin gaggeeffanneef jireenya ishee keessatti jireenyi gaa'ilummaa ishee akka hin miidhagneef. Dhiiras immoo yoo ta'e afurra inni xilaa dubartii irra bulte inni jaarsadha umuriin isaa deemeera arrii isaa ilaalaa fuulli isaa shuntureera. Maafan kan wajjin gaa'ila kiyya gaggeeffadha jedhanii namoonni baqatanii akka isaan irraa fagaatanii akka namoonni ittiin dhiyaanneef akka isaan gaa'ila hin gaggeessineef dursitee afurra inni xilaa kun irra buluudhaan jireenya gaa'ilummaa irraa fageessuudhaa fi kan ishiin akkas taasistu yookiin mala kana kan hojjettuuf jechuudha. Yookiin jechuudha hojii isaatti yaada akka inni itti kennu taasistu jechuudha. Keessumattuu hojii isaaniitti akka inni yaada kennu waa'ee jaalalaaf waa'ee jireenya gaa'ilaadhaaf akka isaan yeroo hin kennine akka isaan yeroo hin qabaanne yeroo hunda hojii isaaniitiin biizii taasisuudhaan yeroo isaanii jalaa balleessuu ni dandeessi jechuudha. As keessatti gaafa laallu egaa keessumattuu dhiirota maal gochuudhaan inni dhiirota gaa'ila qaban irratti keessumattuu kan isheen raawwattu afurri kun jechuudha. Jireenya gaa'ilaa isaanii keessatti akka isaan jaalalaa fi akka isaan yeroo dhaban taasisti jechuudha. Biizii taasisuudhaan jechuudha. Namtichi hojiidhaan waa'ee hojii qofa akka inni yaadu waa'ee mana isaati waa'ee jireenya gaa'ilaa isaati akka inni yaadne yeroo hunda hojiitti akka itti baay'atu hojiidhaan akka inni biizii ta'u hojiin inni hojjetu garuu firee kan hin buufne. Biizii taasisuurraan kan hafe ala bulchuudhaan. Ala bulchuudhaan. Gaafa ala bulu namtichi hojii natti baay'atee tanani iddoo hojii deebi'ee nan akkasittiin ala bule gaafa sana immoo haadha manaa isaa irraa amantummaa akka inni dhabu akka waan iddoo biraa bulee taasisuudhaan jireenya isaanii gidduutti garaagarummaa uumuudhaan jechuudha. Biizii taasisuudhaan akkaataa kanaanis jireenya gaa'ilaa gidduutti akka inni galgala immoo gaafa gale mana isaa keessatti akka inni yeroo dhabu haadha manaa isaa faana haasa'uudhaaf waa'ee jireenya isaanii akka isaan hin haasofneef waa'ee maatii isaanii akka isaan hin mari'anneef yeroo galees manatti fakkeenyaaf jireenya isaa keessatti akka inni biizii ta'u gaafa galee iddoo hojii oolaa iddoo hojiitti gaafa galee manattis kompiitara laalaa waa tokko barreessaa hin goroggora isheen garuu isa faana haasa'uu barbaadde isheen garuu waa'ee jireenya isaanii wajjin mari'achuu barbaadde waa'ee maatii akka isaan barbaadde inni garuu biizii yeroo hin qabu jechuudha. Akka inni yeroo dhabu kazaa booddee maal ta'a maaliif namtichi kun kan yeroo inni naaf dhabe jaalala kiyyaaf yeroo hin qabu ana faana haasa'uudhaaf yeroo hin qabu jettee akka isheen isa shakkituu fi akka isaan waliin galtee hin taasisne yookiin immoo akka isaan waliin galle garaagarummaan gidduu isaaniitti akka uumamu taasisuudha jechuudha. Inni biraan ani yeroo hin qabu
jechuudhaan aasaa jaalalaaf akka isaan yeroo arganne kan taasisudha. Gama biraatiin afurreen xilaa dhiiraa dubartoota keessa yeroo galu bareedinni isaanii yeroo isaan diddibatan meeshaa waraanaa fi sababa dhugaatii fakkeessuudhaan jalaa balleessu jechuudha. Fakkeenyaaf dubartoonni yeroo baay'ee hin diddibatu, bareeduu barbaadu. Gaafa kana garuu bareedina isaanii sana, miidhagina isaanii, simboo isaanii sana jalaa balleessuudhaaf kan inni jalaa balleessuuf immoo akka isaan namoota wajjiniin waliin galle, akka isaan namoota biratti tuffataman, ishiin bareeddu, simboo hin qabdu jedhanii ilaalcha foonummaa fi ilaalcha foonii qofa akka ilaalanitti xiyyeeffannoo isaati waan ta'eef kana jalaa balleessuudhaan jechuudha. Umurii dullumummaa irratti fiduudhaan jechuudha. Dhugaatiidhaan gaafa jalaa balleessuu barbaadu akka isaan dhugan taasisuudhaan, akka isaan sijaaraa tuxan taasisuudhaan, suusii garaagaraa qabsiisuudhaan, fuulli isaanii akka goggogu, suusiidhaan akka isaan qabaman, jireenya hin taane keessa akka galan taasisuudhaan jireenya gaa'ilummaa isaanii keessaa baasuu fi irraa fageessuun irratti dabalataan immoo umurii dullumummaa irratti fidu. Namni sun umurii isaa xiqqoo ta'e osoo jiru akka nama dulloomee akka ishiin taatu taasisuudhaan jechuudha. Jireenya gaa'ilummaa keessaatii kan baasuu fi kan fageessu jechuudha. Maqaawwan isaaniif malle akka isaaniif maxxanfamu taasisu jechuudha. Ishiin ikkoo jaartiidha. Ishiin aroogitaadha akka isaan ishiidhaan jedhama. Inni jaarsaadha. Inni shimaagilleedha akka isaan jedhama. Maqaan taanii naannoo keessatti isaaf maxxansu akka inni of aarsu, akka inni aaru, akka isheen aartu gochuudhaan kanaatiin jechoota namoonni isaaniin jedhan fakkeenyaaf umurii isaa xiqqoo osoo ta'e namni umuriidhaan isaan dursu isin akka isaan jedhu. Isaan akka isaan hin jedhan. Gaafa kana immoo akkamittiin namni ana dursu umuriidhaan na dursee jiru ani sababii fuulli kiyya dulloomeef yookiin fuulli kiyya bosoomeef yookiin fuulli kiyya suntuureef akkamittiin namni isin naan jedha jedhanii akka isaan aaran. Ani koo ganaa gaa'ilaaf nama hin geenyedha. Ani koo ganaa gaa'ilaaf waan guddaa nama yaadudha. Akkamitti isin naan jettu? Isin naan hin jedhina ati naan jedhi qaba. Akka isaan jedhan taasisuudhaan, akka isaan of aarsan, akka isaan aaran taasisuudhaan afurri kun jireenya isaanii keessatti jechuudha qormumsa itti kan baay'isu jechuudha. Inni biraa dulloomsuudhaan isin abbaa, maammaa, maqaawwan hin jirre isaaniif maxxansuudhaan jechuudha jireenya isaanii keessatti kan isaan jeequ jechuudha. Hundi keessanuu egaa waan akkanaa keessaa akka jirtan namoonni muraasni jiraachuu dandeessu jechuudha. Jireenya kana keessatti jiru umurii malee dulloomuun, aaruun, gaa'ila keessatti rakkoowwan akka kanaa mul'achuu danda'a waan ta'eef as keessatti jechuudha of madaaluun barbaachisaa ta'a jechuudha. Egaa jireenya mucaa namaa keessatti kan xilaan hojiiwwan akkanaati jechuudha kan inni hojjetu. Wal harkisuu kan jedhamu yookiin immoo wisibsib inni jedhamu yookiin wisib inni jedhamu kun jireenya mucaa namaa keessatti yeroo baay'ee dhiirotaa fi dubartoota gidduutti kan mul'atudha jechuudha. Inni kun maal inni wal harkisuu inni jedhamu kun mastafaaqira jedhama gabaabumatti. Mastafaaqira kan jedhamu. Mastafaaqira jechuun hafuura jaalala kennu jechuudha. Hafuura jaalala kennu. Jibba qofa osoo hin ta'in jaalala illee akka kennuu danda'udha jechuudha. Jaalalli inni kennu immoo jaalala dhugaa miti. Jaalala Kiristoos namaaf laatu miti. Jaalalli ani isiniif kennu jaalala addunyaan isiniif kennitu miti jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Kanaaf jaalalli inni nama sanaaf kennu kan akkamiti mastafaaqira yookiis immoo inni jaalala kennu kuni fakkeenya dhiirri tokko hafuura sana fayyadamee hafuura nexlaa yookiin hafuura xonqolaatiin, hafuura matatiitiin, hafuura jinniitiin, hafuura mastafaaqiriitiin fayyadamee nama tokko dubartii sun isa jaalachuun barbaaddu yoo ta'e hafuura sana fayyadamee dubartii sana jaalachuu jechuudha. Deemee itti hojjisiisee hafuura sanaan ishii jaalachiisu waan garaa garaatiin kenneef shittoodhaan ta'uu danda'a, karameelladhaan ta'uu danda'a, waan nyaatamu, waan dhugamu, uffataan ta'uu danda'a, tuquudhaan ta'uu danda'a. Hafuurichi akka isheen fedhii ishii malee nama sana jaalattu. Erga jaalatteen booddee immoo maal akka taatu isa qofa akka yaaddu. Jireenya ishee keessatti isa qofa waa isaa qofa akka yaaddu kan taasisu jechuudha. Jireenya akkasii ni jira jechuudha. Dubartiinis immoo namticha akka isa qofa yaadu kan taasisu jireenya mastafaaqira jedhamu kanaatiin hafuura kana fayyadamanii namoonni maal godhu yeroo baay'ee jireenya isaanii keessatti jaalala uumuudhaaf yaadu jechuudha. Inni kun garuu uumaatiyyuu jireenya isaanii keessatti baay'ee kan isaan jeequdha jechuudha. Jireenyi kun gaa'elli kun kan inni hundeeffame waaqayyootiin miti. Eenyudhaan daabiloosiin hundeeffame. Daabiloosiin jechuudha. Harkisa daabiloosiin walitti hidhaman fedhii isaanii malee osoo waliin jaalatin, osoo waliin qorateen, osoo jireenya keenya waliif gaggeessine jedhanii hin jaallatin, osoo hin filatin fedha waaqayyoo, fedha namoota sana malee, fedha hafuura hamaatiin, fedha nama tokko irratti hundaa'ee namni sun hidhamee kiyyoo keessa seenee gara gaa'ilaatti dhufe jechuudha. Kana mastafaaqir wasibsib inni jedhamu harkisuudhaan jireenya akkasii jireenya faallaa kan ta'e yoo ta'u, egaa wal harkisa jechuudha hafuura. Kana gaafa jennu akkamitti wal harkisa? Namtichi suni gaafa dhaqee waan sana hojjisiisu hafuurri hamaan isa keessa jira. Yookiin hafuuraan ixilaa ta'uu danda'a, zaarii ta'uu danda'a. Hafuurri an barbaade haa ta'u hafuurichi namicha keessa jira taanaan geessee gaafa namticha yookiin immoo isheetti hojjisiisu
Afurichi ishee keessa jirus immoo wal harkisee dhufee wal gargaaree jireenya kan akka isaan hundeessan jireenya isaanii keessatti immoo booddee jaalala osoo hin ta'in yeroof jaalala fakkeessi ergi jireenya sana keessa galaniin booddee immoo jireenya jeequmsaa fida. Dhala gaafa argatan dhalli isaanii sun karaa isaatiin argame waan ta'eef iyyuu kan Waaqayyo eebbise miti waan ta'eef iyyuu yookiin ayini suurii ta'uu danda'a, ija dhabuu danda'a, yookiin immoo akkilaatti guduroo ta'uu danda'a. Midhaan garaa garaa jireenya isaanii keessatti kan argamu namoonni baay'een akka isaan hin mudatu hin argamu jechuudha. Kanaaf jireenya isaanii keessatti maaltu uumama? Waliigalteen uumama. Dhalli isaan argatan, fireen isaan argatan kan isaan hin gammachiisne, kan safuu nama jechisiisu. Namoonni baay'een ijoollee isaanii manatti awwaalanii dhoksanii kan ta'an ammallee yeroon amma kana fooyya'eera namoonni yoo qaamaan illee miidhamoo ta'an baanee akka hojjetaniif carraa mootummaa dhallaatamis waan jiruuf hin baasu. Dur garuu mana keessatti akka isaan dhoksan, mana keessatti akka isaan awwaalan, keessummaan gaafa dhufe kutaa biraatti akka dhoksan kan taasisu hafuura kanadha jechuudha. Sababii kanarraan jireenya akkasiitiin kan hundaa'een kan walitti dhufan jechuudha. Ani xilaan dhiirarraa yoo bulte jechuudha fakkeenya caalaa namni jedhamu jechuudha bareedaadha jennu fakkeenya. Caalaa namni jedhamu bareedaadha jennu. Ani xilaan irra jirti. Ani xilaan irra jirtu immoo ani xilaa dubartiiti jechuudha. Seexanni zaar ani xilaan abbaa manaa kiyyaaf ittiin siqin jettiin jechuudha. Fakkeenyaaf sun caalaan fakkeenya bareedaa yoo ta'e dubartiin tokko immoo jireenya gaa'ilaaf caalaa barbaaddu yoo ta'e jireenya gaa'ilaaf jireenya isa wajjin jiraachuudhaaf bareedina isaa ilaaltee haala isaa ilaaltee itti siqee isa wajjin jirti yoo ta'e garuu ani xilaan irra jirtu sun jechuudha. Dubartiin sun akka caalatti hin taasisti jechuudha. Daangeessiti. Ani xilaan sun jechuudha. Caalaan ikkoo hiriyaa kiyyadha. Caalaan abbaa manaa kiyyadha. Kanaafiyyuu isa faana jireenya yookiin hariiroo qabdu jettee waa'ee hir'ina caalaa qofa akka ishiin yaaddu taasisa. Waa'ee guutummaa isaa, waa'ee bareedina isaa qofa osoo hin ta'in, waa'ee miidhagina isaa, waa'ee jireenya isaa, gaarummaa isaa osoo hin ta'in hir'ina caalaa qofa yaaddee akka irraa fagaattu hafuurichi hin taasisa jechuudha. Dubartiinis akkasuma jechuudha. Sababa caalaan akka dhiyeessu gootuuf jechuudha yookiin immoo akka inni dhiyeessu gootuuf inni guddaan jechuudha nama madaaltu yookiin immoo caalaan achi keessatti maal yaada dubartiin kun gaafa itti dhuftu nama madaaltu jedha. Isheenis immoo nama madaaluun biyyattii akka wal baqatan gochuudhaan jechuudha. Nama madaalanii hin bareedu hanga kiyya hin ga'u yookiin immoo aan hanga ishee hin ga'u an isheen madaalu qabeenya hin qabdu jechuudhaan beekumsi ishii amma namiti haalli ishii yaadni ishii gaarii natti hin fakkaatu jechuudhaan osoo waliin hubatiin jireenya akkasii keessatti akka isaan wal baqatan gochuudhaan hafuurri inni xilaa kun jechuudha jireenya gaa'ilaa isaaniin dursallee akka isaan walitti hin dhufne erga walitti dhufaniin booddees immoo jireenya akkasiitti akka isaan jiraataniif hir'ina isaanii qofa kan itti agarsiisu taatee hafuura argamtudha waan ta'eef hafuura kanarraa egaa bilisa ta'uudhaaf inni guddaan maal gochuu qabna? Maaltu nurraa barbaachisa? Hafuurota akkasii jalaa bahuudhaaf maaltu nurraa barbaachisa kan jedhu sirriitti beekuun barbaachisaadha jechuudha. Hafuura inni xilaa qofa osoo hin taane hafuurati baay'een jiru. Budaan jira, zaariin jira, xonqolaan jira, hafuurri matatti jinni jira, hafuurri seexanaa jira. Hafuurota baay'eetu jira. Tokko tokkoon gara fuulduraatti ilaalla jechuudha. Ammaaf kan ilaalaa jirru waa'ee hafuura inni xilaata. Hafuura inni xilaa kana asirratti naannoo kutaa sadaffaa itti fufa as keessatti eegaati isinis sirriitti of madaaluun hiriyoota keessaniif sheeru gochuudhaan ilaaluun barbaachisaadha waan ta'eef qophii keenya kutaa sadaffaatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Wasalaatu Alexaabeer wala walaalitu dingilii wala masqaluu kibirii qoyyan. Amiin.